دقدمي تربة ديسمبر ويا الله ماني ويا دقدمي تربة ديسمبرتي تيسو سنرانا كرولي كوتا يعني ورقان نروفي وني إلمون وامي فرق أسان هايوسين لين دفاني أنا لين دفه ويا برم تاتيسو ولتنوا مالتي تين هايوسين تكين لمو قلتو ربنا أن تساقني سورة قاسن هايوسين تكين هايسيك بني قرايا كانت اللالة تماني نما توكو إدريس كبيرة يعني إدريسي سنتا تكين إدريس نو قراي ميجرين إدريسين قراي أكمل تلال تورقان ثم مال فكاتي مال جتة ما ياد مال رقاب داج ليه قافت سوياد كي يمكننا ندورا أم بتنا والبيت ورا مرقان وكتب كان بيتو جليه قافت بيه وانا إنه مال لساني بيه مالي ورمج أطولما جداني جتشادا جاي أمور بچاتو لما كأن بيكو ورد درا ولين دلقو تلسون كون دماني جراني كون هداماني جراني كون واتكام بسير نمني أن بيكو نجيرو ilmaan isaaniiti akkama aan dhaga'utti ijoollee tamaariiti warri waan kana dalagaa jiru ambasee irraa takka inni beeku jirtuu jedhe takka waraqaa walii barreessanii takka hin barreessine telefoona waliin dubbatanii hin dubbanne maarree waraqaa faalsoodha malee waraqaa dhugaatiyyuu mitii jedhe gurbaan akkam waraqaa faalsoodha jedhe aboo waraqaa nu rabbi maanuu namni kenna namni oromoo kootaan jechuu an marraa 4 moo 5 baale achirraa ka'eetiin biyya dhaqee deebi'a yoo guddate nam 3 fidee dhufaa yookaan nam 4 fidee dhufaa arra mootu nama warri biyya keessaa kootaan jechuun waan guddoodha tani wanni itti wal gaafannu hin jirtu namni ittiin amanin haafuutiin mootu an dhibbatiin fudhadhaa jedheen namni harka itti wal qabne namni irra guddaan nama numartiruyyuu hin deemna malee wanni irraa shakkanu hin jirtu jedhan Hasan illee gaafate gurbaan Hasan illee gaafate namba tana wal beeytaa hin beeku namni waraqaa tan fide immoo nu waliin jiraas nu waliin asxaa dhufee jira gurbaan Yusuf Abbo Harjaaniini Abubakar Yusuf as jira ka waraqaa fidee dhufe ala kulleen hin deemnatti murtii goone nu Diisambarii san Oktoobar baatiin amma keessa jiru akhira baatii Oktoobarii Noofambar Diisambar keessa nu guyyaa 25 nu Finfinnee jira jechuufi hin dhayne wayta dhufne Haajuseen fi Yuusufiin kun Roophilaa yaabbatanii Jabuutitti banii Jabuuti irraa tiriira yaabbatanii Addis Ababaa galan guyyaa malamatti eegnu biraa deeman noomootnuyyuu meeshaa feenee deemna doonii takka guutuu meeshaa feenee dhufne meeshaa sanii wajjin deemnee jabuu asabiin dhaynee asabiirraa makiinaa asii meeshaa san fuutu malaa kulliin warra kontiraata fudhatee jira meeshaa sana achitti buufnee hoteela dichaanee hoteela bullee ganama otobusii yaabbannee fira Finfinnee galle nullee gaafa Finfinnee galle warri macaatu lama sun yookaan guruubiin isaanii sun walitti nu waamee borganama hoteela kanatti na eegaa isin marti keessumaa bakka takkatti na eegaa jedhee ganama nutti dhufeetiin maaltu isin fideen mun jedhe amtichi walitti nu waame kun namni kun ammallee nas been nama jiru Addisuu Tolataa jedhan zamana sanitti amma egasii Doktor Addisuu Tolataa asitti tahee
ميريلاند كيس جرى بيا أمريكا غنم ولدت نقابة معلومات اسم فيدي مالف بيتان رفتن بيا موتون ما انقمن نموتون ما انقمن موتون ما ملي تاوتيرا كبت رفتن بيتان نوجه مالي سنتو نوامي أجزين تجدين مالي سنتو نوامي ويفين ديبنا لفلي سنتو نوامي جدين ها إنو سوام نو سنوامي ما جنة سوام نو يارمو هيتي متي وجولة تمارتي وراتي مرتي كيس جرو الماما جاتو لمات أبوني كينا ويوجن مالي سنلي أبوني كينا وانقل أنقلاني وانا سنلي شتر آبته nu barmoota keenya irra jirra barmoota keenya fixannee eegas abballee tiriiningii amma talamaattu mootummaan namarraa barbaadde san keessa jirra eegas dalagatti deemnollee waan qabsoo irrallee niyyaallee hin qabnu akkamitti si waamnaa maal jennee si waamna jedhan yeroo matana hasan rabbiin rahmata haa godhuu fi elemoo dhugaa teessanii isin nu waamne nutu mala akka haaju sen waliin biya dhufu mala goonee wanni isan gooneefillee maqaan nu deemuniitti jirru kuni Ethiopian National Front jedha maqaan suni nun quubsine maqaa adda bilisummaa Oromootti akka jijjiiramuu barbaanneeti saniif mala saniin sobnee yookaan osoo ittiin himin akkana goonee jedhe lole gurbaan akkamitti waan akkana namni waan gurguddoo waliin dalagu waan malaan wal sobee waliin akkamitti deemaa jedhee aare nu ammoo takkaayyuu nutti hin fokkaanee dhugaa rabbitti jarri kun jarjaraa fi qabsoo jaalatanii keessa bahanii taran malee hamtuu biraatii miti hin beeda akka hamtuun hedduu ta'e hin jirre isaan Ethiopian National Frontiin sunuu wanni nu gooneef yookaan wanni godhameef isa nam tokko lama miti namni godhe hanga nama 40-50 ilmaan Oromoo warri biyya alaatti baratee Kaayiroo jiru ilmi Haaji Adam Saaddoo ka keessa jiru Ismaa'il Ali ka keessa jiru warroonni 40tu Suuriyaatti 71 maqaa kana maqaa duraan nu qabne nu qabaachuu turre biyya Arabaatiin dhufnee gargaarsallee itti arganne Soomalee Garbii jedha maqaa sani Soomaleen dingatumatti dhageette ka quba hin qabne ijoolleen man tamaarii ta Bagdaadin keessa deemtutu Jawataarii Soomalee Garbii jecha arge taayibala guddaa balbala irratti jiru. Hai, Soomaleen si ofiisa qabdi jedhaniitiin ol seenanii dubbisanii nam tokkollee nama haa Soomalee dubbatu hin jiru nama keenya akka achi jiru keessa. In dubbisan kaan hin dubbisanii wata akka namni afaan Arabaatiin bichaa waliin dubbatanii ijoolleen baatee safaara dhayitee safaaraa Soomaleetti himte. Siila Soomalee Garbii asii ofiisa qabdi quba qabdanii jedhanii hin dhageenye takkaan Soomalee asii ofiisa qabdu. bakka kana jiranii dhaqaalaa jiranii dhufanii Soomaleelleen akkuma ijoollee tamaarii sanitti ol seenanii tu'an salaama gaafatanii afaan Soomaleetii waliin dubbatanii namta afaan Soomalee dubbatu hin agarre biraa deeman kee gochuu isaaniiti malee waan biraatti miti gaa mootummaa isaanitti kataban si hambatana Soomaleen tun eessarraa dhuftee asitti ofiisa banattee jedhaniitiin gaa mootummaa ofii gaafatanii achi bichaa miti Suuriyaatti illee Kuweetitti illee Adanitti illee ofiisni baname amma eegasirraa dhagayan mootummaan Soomalee dhageette mootummaan Soomalee gaafsan likkii malee mootummaa jajjabaa jaamiyaa Arabiyaa keessatti mootummaa dhugaan humna qabdu Ziyaad Barreettu gaafsan hoogana irraa sodaatan likkii malee warri Arabaa Soomaleerraa rifatanii Soomaleen amma ambasan illee qabiiti nu kenna namoota isin bira jiran maraa qabaa nu kenna oomisa illee qabaati kun Soomaleen dhugaa tana Soomaleen dhugaatti kenna ambisuun Amaara kijib duulaa
يعني تنين سومالي يعني وروت عربا صندوق بسني ربوني إنه أما سومالين سنين بربادو مقا قباتا مقا دقابا فتا مقا كيسا gargaarsa keessan akkuma kennatti akkuma duraan deemu isin deema nu Soomaleen karaa karuu hin dandeenyu jaamii Arabaa keessa waliin jirra wal dhabuu hin barbaannu maqaa san ofirraa dhiisati maqaa biraa keessan ka dhugaa ka barbaachisu baafadhaa jedhan. Maqaan teessoo walitti waamuun achirraa sababni san taate warroota keenya warra biyya Kaayiroo jiruu fi ka Suuriyaa jiruu fi Iraaq jiru kana walitti fuunee haga nama 20-30 ta'anii maqaa Itoophiyaan Naashinaal Firoontiin achitti buutis. Oromoo jennaan illee Oromoon illee yoo taane rakkoon teenna rakkuma Soomaleen diina teenna, Anfar diina teenna, Tigreen namni martinuyyuu yoo Oromoo jenne diina Oromooti malee ka takkallee Oromoo tin isu hin jiru mootummaan Itoophiyaalleen yoo Oromoon bilisummaa yookaan ijaarattee ka kaatu taate guyyaa tokkoon uummata Itoophiyaa keessa jiru maraayyuu afaan tokko gooti. So Oromoon saba guddaa saba bal'aa Itoophiyaa bakka mara jiru lafarraa nu kaasuu hedanii nu ari'uu hedanii dura dhaabadha yoo jedhan guyyaa tokkoon afaan tokko ta'anii nu dura dhaabatanii isaanillee jalaa ba'uuf nu ammallee deemnee Oromoo jenneetu haguma Soomalee garbisee illee yookaan hin deemtu Itoophiyaan Naashinaal Firoontii baafachuun waan Itoophiyaa keessatti uummanni Oromootu irra guddaa waan ta'eef lafti illee guddoo lafti ta'e waan taateef yoo Ogaadin irraa kaanee dhiyatti deemne kun nu haga wallakka keessa baanee Suudaan seennutti Oromoo yoo Mooyyala irraa kaanee gara Qiblaa deemne kun haga Eritiriyaatti Oromoo mee wannummaan Itoophiyaa jechuurraa nu dhogga wanni jiraa hin jirtu jennee maqaa isaan baafanne hatta osoo nutti illee mi'aawuu baatte ammallee haga ammaattuu maqaa santu deemutti jira Itoophiyaa keessatti. Haga ammaattuu maqaa gaafsan Haji Hussein Suraa jedhan santu deemaa jira dhugaa Rabbi yoo taate. Maali Oromoo yoo taane Oromoon irra guddaadhaa eenyurraa baanayyu. Irraa eenyurraa buqqaanee baanee mootummaa ta'uuf deemna. Itoophiyaan teenna. Irra guddaan sabaatu Itoophiyaa keessa ka jiru nuyi. Ni galee maqaan saniin san baafanne nu sanaan deemutti jirra. Ammoo nuyi jarri keenya dhugaa Rabbiitti ittuma fakkaatte malee hin taatu jedheen gurbaanu maqaan gaaf dura maa baafattan tanaaf baafan. Ammallee dhibdeen sun hima jirti maqaa baafattan kun maqaan kanarra gaarii ammatti hin jiru. Maqaa keessan kanumaan deemati amma dachaa dafa nurraa deemaa nuun jedhan. Deemuu hin dandeenye nuyi nu waraana qabnaa waraana finnee dhufne waraana kana akkatti karatti gannee biraan deemnu isinillee Rabbi wal agarsiise isinillee ilmaan Oromooti yoo feetan miseensa kenna taya yoo kan ammootu nu gargaara akkuma duraanuu amma dhuftanii hoteela nu qabdaniitiin nu keessummeessan kanatti meeshaa kennallee asitti dhufuu jiraata waraana kenna nama matoota baalarrallee hin finna hararrallee hin finna wallorrallee hin finna nama beeynu isinitti finna meeshaa kana asitti qoodne haala toomara asitti itti wal mari'anneetiin hin goona obsa nuu kennaa nu akkatti deemuu hin dandeenyu jenne achirraa gaa elemoo qilxuutii fi nama sadii harar deemanii anaa fi namni tokko baala deemne baatii takka kenneef elemoof harar hin dhaqi baatii takkatti nama ijaare nama ijaartisan keessaa finfinneen fidii koottu nu ammoo baalee hoo wanni ijaaru jirtu baalee waraanni duraanuu guutee jira halkan tokkollee telefoonallee osoo jiraatee telefoonni nu jiraatee
كوتا اللي يدري عندنا على كل حال يروتن تلتي وفي اللي بيسموا رأينا لا لفو نبالة ديمنا باتي تكويا صدوما أسيران نابيكي جنين أدان ديمنا إن اللي حردك أنا الغارة بيوتات حسن إبراهيم وكان يعلمه قلتو ويتن دقويا إن أما حرد ديم فديم وخنا ولت الأمني أدان ديمنا مال ونوت الأمني نما قبصو جالتو نما قبصو أوتي أمو أني نما قبصو كيس تريشو أمتا أمتا كوران جين قبصو كيس قبص أمتا غرا كوراني رجر قبصو كيس تري yoo dhugaan qabsoo fi miseensa barbaadde machaaraa bira gad hin tarin yoo biyya beektu adaree fi dir'awaa bakka beektu san yoo kadhaytu taate haramaayaa bakka jajjabaa. Bakki itti naa deebitan kufaatii Hayila Sillaaseetiif sababa ka ta'e sababni jabaan waraana yeroo sani dargiin qabatee mafanqila mangistii jedhan san fonqolcha irra geggeesse moo qabsoo yeroo san Somaalee irraa leenji'ee waraanni Baale irraan seenee fi akkasuma oofisa biyyoota Arabaa afur keessa banattanii Somaaliyaa keessatti oofisa godhatan ture moo sababni Hayila Sillaaseen kufuudhaa guddaan maal ture? Hayila Sillaaseen ofii of kuffise. Akkamitti yoo jette gaafa sanii maaltu ture ihabbaan hin jirti biyya keessa ihabbaa waan jedhan takka jira socho'a warra Amaaraati. Ijoolleen timirtii hin didde akka jirtuun Itoophiyaan guutuun ijoolleen qaraatii didanii mana ta'an. Hayila Sillaaseen as laalee achi laalee hiriira jira ammallee hiriiratu amma baay'uu ture. Hiriira kanaa fi iskoola kanallee akka deebi'anii fi biyya akka ragaasiyan jedheetiniin boolisni Addis Ababaa hin gahu militeerirraa nama fuudhee boolisa godha jedhee bakka afuritti waraqaa erge. Waamicha warra itti gaafatamaa warra Haramaayaa waraana Haramaayaa ka jirurraa nama 40 naa ergaa jedhee waraqaa itti katabe. Mooraa Nageellee Booranaatiraa nama 40 naa ergaa jedhee itti barreesse. Mooraa Asmaraa irraa nama 40 naa ergaa jedhee akkasuma barreessee fi afran irraa yoo 40 dargiinuu irraa ijaarame namni 120 isatu waamaa isatu gaafa fide walitti qabee jara kana isin arraraa kaatanii boolisaa waliin wal gargaartanii hiriira bayamaa ijoollee timirtii didaniitiin taa'anii kana maraayyuu boolisaa waliin wal gargaarati waa godhaa waa qajeelchaa jedhee amrii kenneef. Warri walitti dhufe kun 120 kun taa'anii guyyaa maraayyuu maal goona waan inni jedhe kana goona moo maal mo'onnummaan tolaa jedhanii wanni isaan zamana dheeraa irraa fudhate maal goona nuu dura yeroo irraa fudhatte isaan niyyaan qabani waan mootummaa tan ittuma dhufan malee bilaanan gooneef militariin bilaana mootummaa qabannaan goone mootummaa iyyuu tam goona nuu eega mootummaan goona jedhan iyyuu tam goonaa Raashiyaa jalatti jiraattu moo ta Ameerikaa jalatti jiraattu nuu yeroo irraa fudhata tamirra wayyaa yeroo dheertuu tanarratti wal dhaban jechuu kiyya. Dhugaa rabbiitti ani baaroo tumsaa bakka isaanii san dhaqeetiin achitti gorsa kennaa fi waa barsiisanii baaroon gaaf tokko anaa fi Addisu Tolataa kun baaroon namtii sun baaroon tumsaa namni kun nama san jedhee nagarsiise fagoma akkatti ismaa wal dubbisan mana quba qaba dhufuu kenna quba qabanii ammoo haasawa nama tokko nuuf felanii nama san bicha nu waliin dubbataa nama san bicha tuu hoteela nu jijjiira
akkasitti dhuftee jechuu kee dargiin eegasi waan jedhanii kan bira baatee tartee hayyoota Itoophiyaa keessa jiru kana mari'atanii nama waa beekuun mari'atanii kun ijoollee teenya ta'a maali maqaan Jarmanii jirtu fa'a. Hayilee Fidaa Dr. Hayilee Fidaa fa'a. Ambatana mara gaafatanii karaarra jirtanii qabachuu dandeettanii akka waan gorsa kennaniif gaafaman mootummaa ta'e jiruu dandeettanii taatee fi dhugaatti milkaa'anii nugusummaa darbuun waan xiqqoo miti ammoo Haile Sillaaseen ofii nyaate walii galatti bilaan inni illee namaan hin mari'anne ofii matama fiitii bichaa godhee wanni dargiin godhe nugusummaa iyyuu jijjiiruun sun waan xiqqaa miti biyya teenya keessatti namu isteepbii takka takka illee taatu fudhatee jira dhugaa rabbi yoo taate isteepbiin dargiin fudhatee nugusummaa Itoophiyaa keessaa darbuunu isteepbii ajaa'ibaati tarkaanfii ajaa'ibaati. Dargiin sirnummaan waraanummaan isaa kan inni dogoggoraan ofitti affeere Haayila Sillaasee nyaatee aangoo irraa kaase. Akkasuma warri amma isin kaaftan warri akka Dr. Hayilee Fidaa warri akka Baaroo Tumsaalleen gorsitoota jara kanaallee ta'anii itti dhiyaatanii daayirekshinii kennaa fi eega turani. Akkasuma isinis waraana guddaa akkanaa kan 50,000 akkasitti lakkaa'amu qabdan. Caasaa biyya alaa keessaallee biyya Arabaa keessaallee qabdan. Yeroo sanitti 1974 yeroo Haayila Sillaaseen nyaatamu kana akkamitti Oromoon yeroo san qabsaayaa bosonarraa qabsaayaa ture Somaalee gargaarsifatee qabsaayaa ture akkamitti gara aangoo dhufuun dadhabame bakka sanitti maaltu ture wanni yeroo san ta'uu dadhabe? Yeroo sanii waraanni keenya likkii malee laafate beektaa waraanni keenya bakka inni itti nu dhawamne gaafa amma jahatamii torba ati gaafne waraanni keenya kakuun kudhanii Soomalee dhufeetiin qawwee dhabe santi achitti dhawamne nuyi waraanni keenya irra guddaan isaa ka gaafa biraa deemnu 40,000 sun gara 20,000 yookaan 30,000 gad deebi'e. Maaliif qawwee xiyyiita dhabuuf jecha xiyyiitiin Soomalee irraa nu duraan dhuftu ammata baatiin dhuftu marti nun dhaabatte namni mootummaa dura dhaabachuu hin dadhabe mootummaan Itoophiyaa mootummaa Kabbadaa Yaaqub Jeneraal Kabbadaa Yaaqub fi jeneraalonni hedduutu iyyuu hoogganuu ture waraana sanii nu humna yeroo sanitti likkii malee humni ta'e laaffatte laafinna santuu ambatana wanni kenne. Maal jedhan beekta warri waa hayyoonni keenya kan yeroo saniillee waa hedduu jedhanii warra qabsoo Oromoo tanaayyuu karaa Soomaleetiin homaa nuun dhufanii nu dhiisaa warra jedhu jiraachuu ture. Baalarraan baatee aduun uummataa yoo duraa baatu namuun tuffataa gabroonfataa huddeen dhaamsiteewo. Oromiyaa nu xahaarsiteewo habashaallee itti aansiteewo jedhe jaarsi keenya tokko. Roobaa garbii nama jedhanii. Gaafni inni dubbii tana jedhe gaafa qabsoon teenna baala keessan jalqabamtu sani 65tti dubbii tana walaloo tana baase. Eegasii walaloo maal baase beektu? Hindeemina jedha afaan ammoo hindeemina Soomalee hindeemina homaa nuun deebitanii hindeemina nu jechuu ture. Dhaga'uu namni keenya dhaga'uu dadhabee kaawaa isanitti dhugaa rabbeetti humni teenna humna guddoodha humna ofirraa dhooguu dandeenyu qabna akka waan jennee abdanneeti. Arsii yeroo malee azaantee Harar yeroo malee salaatte illee gaafa san jedhamte. Maali? Arsiin qabsotti kaatee fiide Harar illeen ol kaateetu waan salaatte. Azaan nuun azaan dhagayan saniin ka'anii salaatan malee yeroo mitii jechuu isaati walii galattu.
Ini galee qabsoon tun hin deebitii. Gorsa beeyta ijaarsi waa hedduu karaa hedduu nama gorsuu ture. Karaa hedduu. Gaaf tokko gaangee yaabbatanii maal jedhan? Gaangee silaa gara fuulduraatti fuulli namaallee gaangeen deemtutti gara galuu qabaami. Gaangee yaabbatanii fuulli gara duuba gara gale. Ijaarsa fuulli gara duubatti gara gale fuula. Rifate ka warri darsaa warri waliin deemu sayida kenna maal taatan jennaani. Gaangeen lafanaan gara galchite. Akka nama biyya Soomalee deeme lafti garaan galtetti rabbi lafa siin haa gara galchuu jedhe. Gorsa. Baatii jaha duubatti ammallee akkasitti yaabbatee hime. Dhaamsi jabaa yoo dabarfachuu barbaadu. Waa godha. Waa godheetii waan sin irratti dhaamsu san dabarfata. Akka nama qalaadii qabuutti, akka nama lafa qabuutti lafti garaan galtuutti rabbi lafa siin haa gara galchuu jedhe gaaf kaani. Baatii jaha duubatti Muhammad tokko duubatti. Dhaamsa akkanaatiin deemuu ture. Azaanni kunillee deebuu jira, salaanni kunillee deebuu jiraata. Namni gaafa san irraaftan nama kiyyaa miti beekaa jedhe. Ta inni himu suni qeerroo fi qarree ijoollee sani. Addaan hin beenu malee isiin ammoo isuma taate dhuftee dhugaa rabbi. Qarree fi qeerroo santu gaboo qabsoo teennaa tahee gaboo qabsoon beekame garboon lafti takka yoo duraan amata kana facaaftee roobni dhaabate gaafa inni ati facaaftee roobni achirraa roobuu baate garbuun sun achumaan biyya keessa ta'a bar haga amata dhufuutti amata dhufu lafaa ka'a akka lubaan lafaa ka'ee yoo roobni roobe lafaa ka'ee baya. Mee haaji bakka tanarratti ammallee kufaatiin Hayila Sillaasee eega dhufee eega dargiin aangoo qabatee mee kufaatii Hayila Sillaasee irraa faayidaan akka Oromootitti argame. Sirni dargii ka Mangistuu Hayilamaaramiin geggeeffamulleen aangoo irra haa jiraatu. Faayidaan akka Oromootitti yeroo san argame jiraamee wanni qabatamatti isin lafa nuu keettan maali? Hin jiru. Dhugaatti yoo taate faayidaan argame hin jiru. Maali warri gaafa amma nu Finfinnee dhufne ilmaan Mucaatuu lamaa sun ilmaan Oromooti. Isinuu nu waamini nuhu isintu dhufne koottaa ammarraayyuu waliin waa goonaa jenne sani laanu ammatti jarjaran qabnu waan sanitti ariifachaa hin jiru jedhanii. Gaafuma san amatuma san keessa dargiin mootummaa tahe. Icaat gaafsan ijaaramte warri keenya kan amma eegasi OLF ni ijaare kun icaatin ijaaranii maal ijaaramaa sadimoo afur ijaarte Oromoon bichaan iyyuu. Akka waan san keessa waa argatanii itti fakkaate ammoo turuyyuu amma tokkollee hin deemne wanni sun yoosuu diigamte warri gaafsan qabsoo san teenne sanillee ceempee ta dargii sanitti fiigee isaan keessatti uf ijaaree waa goona jedhe marti isaanii sun kasaaranii yoosuu eegasii baqataniitu kun jaarraa abbaa gadhaa ka baate amata jaahidhameetiin gaafsa 76 biyya Soomaaliyaa ol seene isatti dhaqanii inni Itoophiyaa maali adda bilisummaa Oromoo ta gaafa luugitti jedhamtee sanuma jabeessee sanuma dhugo'ensee ijaaretiin lallabe waan san waan jedhamee duraanuu lafa jiraati maqaasan baafatee taa'ee isaa amata tokkollee taatu hin dalagin warri gaafa san dargii waliin ijaarameeti yookaan achi keessatti uf ijaareetiin icaatee fi maali jedhanii ijaaramee hedduu ijaaratiin itti seenan sun martinuu itti tokkollee ittiin dalaganne baqatanii kun waraanatti ufiifuu qabsootti haaraa waan seenan jechuu kiyya. Hordoftoota fi jaalatamtoota hordoftoota Oromoo 360 abbaa Anaajinaa yookaan Haaji Abdallaa Ali Ismail wajjin turtiin nuti goone itti fufa. Kutaa jalqabaa kutaa tokkoffaa lammaffaa jenneeti itti fufna. Sagantaa kana jalqaba qabsoo Oromoo irraa kaafneeti haga sa'aatii amma qabsoon Oromoo irra jirtuutti irraa ni dubbatu. Maaliif jennaan namni harka ofiitiin seenaa hojjete seenaa ofii keessa jiru san
hin dogoggoru. Kanaaf seenaa dhugaa, seenaa jirtuu isaan irraa fudhannee dhalootaaf ol kenna jenneeti. Haga dhumaatti sagantaa kana jala buutanii akka hordoftan kabajaaf jaalalaan isin affeerra. Qajeelatti waa'ee sirna dargii kana keessa faayidaa Oromoon argate, miidhama Oromoon argate, akkasuma gaafa sirni kun kufus dogoggorri Oromoon itti aangoo qabachuu dadhabe maal akka ta'e kana ammas wayi deemaa jirra. Waan itti deemaa jirru kana keessatti Oromoon waan dabre yoo beeke waan dhufutti waa qajeelfata.